والله جنجر هون سمية جنجرتي أنا هسنجر يارو ووجينا سوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردف تاسك ورحمة الله خيسان بكم جرت نت نجني ربي سنبرا قرتو أرنتنا وان قرتي جل قبل سيدا ما بيقرتي قد فكاتو كم تسيدا مو قرتي جمت شودا وان جامو سنة قبل تنجرا هنقول مت نبنترا فيديو لايك شربا نموني قرتي سبرا سبسكرايب نقولين سبسكرايب قرتي ما ترى إن اسمع لكم بيت نجا سيدو سمية أيو أول قبته وان ديمو جرو وقبدني نتلين قرتي جدودان بنا جرا أنا لين قرتي جدودان فيديو قرتي سنة قبل إسو تكو قرتي لابن جرا سمية نمو چمان بديوي سيدو نمو قرتي حالا قرتي إني خيس جرو إسن لين قرتي كوبا قبدني أنا لين نمو أكا قرتي سايباتي أكا قرتي أبليساتي إتري نيان قرتي هردفان جرا وان جرو قبتا منجو وان جرتو سيدون غا يمن إيغا ديمي جي ألما غوتا جراچو أچ ديمي ياي ميقاتو قرتي إرغا جرا غاما قرتي سايبوتون ساتين چالتو جارتي قرتي حجرة والقبته وان باجرة تاجراچو چالتون قرتي أكا قرتي سميان سيدو راجين قرتي وجين هنجراني إسالامين قرتي كوجين هنجراني سيري دان غودا جرا مالين غودا جرا جتي فيديو بايي قرتي نما دبرو agartee dhugatti hin tolle viidiyoo baay'ee waraabdee gadhiiste jechuudha. Akkasuma gartee hordoftoonni keenya namoonni hedduun gartee viidiyoo san arkan caaltuun gartee seejii irratti kunoo akka garteen Sumayyaa wajjin hin jiraanne jireenya isaanii gartee balleessuudhaaf sirii godhaa jirti. Waan hamaa godhaa jirti. Barnaat Saayidoo gartee bilbilii fi immoo waan jiru ittiin nyaata keessa gartee summii nyaachisa jiranii nyaachisuudhaaf gartee nyaata keessa gartee summii nyaachisuudhaaf itti jiranii seedoon gartee akka ife eeggatu itti miinaan jedhanii odeessiin keenya hordoftoonni keenya hedduun gartee keessaan dhufanii rifaatuu gartee isaanii dhagahame natti hima turan jechuudha. Illeen gartee numaan harkaa dabre waan jiru gartee numaan harkaa daayirektii illee immoo gartee seediif min dawwalaa yeroo gartee bilbilisaa dalagu jechuudha. Bilbilisaa gartee yeroo baay'een dalagu yeroo kan illee immoo abdii dawwalatiin abdiidhaan gartee akka gartee waan jiru hordofee inni illee gartee gaa wajjin jiranii if eeggannoo gartee akka goosisu akka godhu itti himan ture jechuudha. Amma walumaa gala dhumarratti jechuudha torbee kanaaf kadabre keessa waan hamaa ta'e ture jechuudha. Seedoonis gartee hajjiin dhaawwaltumanii hajjiin illee gartee seedoo gartee diruudhaaf ableen diruudhaaf gartee ajjeesuudhaaf billaa fudhatetti fiigee almuun gartee viidiyoo agartan namoonni gartee viidiyoo arkee jechuudha. Waan hamaa ta'e ture. Ani seedoodhaan gartee obboleessuu kara biyyaa gali. Wanni deemteef gartee hin taane bilaash gartee lubbuutti illee gartee waan hamarra buusiniiti kara biyyaa galii takkara lamarra yeroo baay'eedhaan jeeni dhumarratti jechuudha tikeeta gartee naaf murinaan jee tikeeta gartee jalqaballee gaafa sira deemu tikeeta naaf mureef karaa yaman yeroo deemu tikeeta gartee chiras deebu godheef hin ture garuu waan ture jiru jecha rakkina tokkocha tikenni silaatti nas deebu jalaa gubatee jalaa badee jira jechuudha. Tikenni gartee inni chirratti nas deebu jalaa gubatee ture jechuudha. Amma torbee kana tikeetanii muraaf jee tikenni guutumatti hin jiru. Akka jabatti jechuudha akka jabatti tikeeta mureef hin jira. Yoo gartee gaammas tikeeta akka gartee kaanatti illee gubuu baate akka gartee kara biyyaas deebu tikeeta mureef hin jira ni deebi'a. Inshallah rabbi haa deebisu isinis du'aa godhaadha. Ati guyyaan isinitti himu maybe gartee borus ta'uu danda'a iftaanas ta'uu danda'a arras ta'uu danda'a guyyaan itti deebi'u isinitti himu lubbuu isaa gartee rabbiin dandametuma jedha jalaallee gartee oolchee rabbiin gartee nagaan kara biyyaa isaa deebisu isinis du'aa godhaadha. Seedoon Sumayyaan Jarman deemuudhaaf deemtii jee viidiyoo raabee ture garuu Sumayyaan Jarman deemuun feetu ani gartee dhibbatti kana mirkaneeffadhan jira. Sumayyaan gartee silaasoo gartee Jarman deemuun feete akka deemtee jechuudha. Bakka Sumayyaan jirtu immoo hordofaan jira. Akka nam tokkotti Sumayyaan bakka isin jirtu hordofaan jira. Inshallah rabbiin gartee Sumayyaa gartee asaa baasu du'aa godhaa isinis. Isa ammoo gartee Sumayyaan gartee wanni isin feetu Sumayyaan yoo gartee Saayidoon ayyuu hayii kutee Sumayyaan ni deebitii yookaan immoo gartee haala waaraa tokko yoo gartee Saayidoon godhuuftee Sumayyaan gartee ni deebitii waan jedhamu jira. Amma gaa walumaa galatti seedoolleen gartee rabbiin asa deebisu haa dhufu takka ayyuulleen gartee ammaan tana waan biraa eegaltee jirti namaan dhageessu
akkuma fete godhattee jechuun yoo gartee waa yaajii dubbanne yeroo fete gartee mataa qullaa kunoo kanatti utaaltee fifiidii birreetti birriin silaa gartee hin dhumu akka gartee nuti mana baankiidha. Sumayyaan yoo Saidoon gartee waan isiin barbaaddu yoo haga dhuftee Sumayyaan dhibbaan dhibbatti akka deebitu akka gartee mul'attu akka gartee araaramtu ani gartee waa wayii nagee jiraachuu. Sumayyaan gartee waan isiin feetu takkaa fi lamaa jechuudha. Saidoon immoo gartee kana dhufee yoo gartee ka furmaata godhutee beebi Sumayyaan gartee ni deebiti. Ani Sumayyaa wajjin gartee haasa'an jira. Dhugumatti wallaahi jeen jira kunoo. Sumayyaa wajjin gartee ani haasa'an jira. Garuu waa wajjin haasa'uun ani gartee akkanatti gartee adda baasee isinitti himu. Ani Sumayyaa wajjin gartee haasa'an jira. Dubbadhan jiraachuu. Wallaahi haasa'an jira Sumayyaa wajjin. Sumayyaa waan isiin feetu takkaa fi takkaa jechuudha. Saidoon gartee yoo waan isiin barbaaddu gartee tole jee ka godhuuftee Sumayyaan ni mul'atti as baatee araarama ni buustee jechuudha. Garuu Saidoon kana godha. Tana dubbiin ammallee jechuudha. Saidoon yoo gartee ifit deebee qalbii isa deebee namichi ifuu gartee fayyaan qabu. Ifit deebee gartee bakka deemuu irra dhiisee nama wajjin gartee walitti bu'uu dhiisee yoo gartee as deebee waan isin jettu waan gartee haati manaa isaa jettu jaartiin isaa waan isin jettu Sumayyaan yoo gartee ka godhu tahee Sumayyaan gartee ni mul'atte jechuudha. As baati. Kana wani jira. Ani ammaan tana gartee jarjaree jechuudha. Jarjaree gartee arifadhee kana jee hin haasa'u hin dubbadhu. Saidoon gartee haa dhufu yoo gartee dhufee tole Sumayyaa tiyya haadha ilmaan kiyyaa jeeni waan isin jettu san gartee yoo godhe alhamdulillah gammachuun teenya gartee gammachuudha jechuudha. Kaanifillee gaddaa jechuudha. Tana dubbiin wanna jira. Ana magaatti keessa mureef hin jira. Akkuma isin gartee arraa fi boruu iftaanii dib meebii gartee torbee kana keessa dhufuun isaaf kan qabu. Tana wanni jira. Ana ammaan tana suutumatti hin gartee dubbii isaanii sanarraa gartee suutuma gartee hojjedhe malee amma tana booda gartee ittiin fifiiguu maaliif duraan illee gartee isaanuma gartee ni jira miira saayibaa obboleessa isaanuma gartee dirqiin gartee akkan gartee mul'adhu akkan gartee furmaata godhu na godha malee gartee ani dubbii barbaade yookaan immoo gartee isaan gidduu gartee yaa'ii ofuudhaaf miti. Ani yeroo hundaa gartee hawwiin tiyya furmaata. Akka isaan gartee walitti deebi'anii gartee ilmaan isaanii wajjin gartee jiraatan mana ogwaa isaanii gartee jiraatan bultii isaanii gartee waggaa 10 olii gartee jechuudha. Bultii isaanii waggaa 10 olii qaban tana daran gartee ogusanii nullee gartee gammachiisanii nutullee gartee isaan biratti dha'inee fataa zanaa jennu arkuudhaan fedhaa jechuun akka nam tokkotti akka saayibaatti qobboleessatti malee isaan bakka fiiganii gartee waliin gartee harka dhunjuran. Kanaawwan tiyya waa'ee ayyuudhaa yoo ka dubbannu ta'e ayyuun nama dhageessu baqa cirraash nama dhageessu jechuudha. Ibdi isiin maallaqa. Hayyee yoo gartee waan isiin barbaaddu sanillee gartee yoo godhameefillee ani waa'ee sidhaa dhiisinirra waa'ee sidhaa gartee tana booda nin dubbadha jeellee gartee yeroon qabu dhugumatti. Osoo gartee waan isiin barbaaddu gartee godhaafi jirru kun ammaan tana waan biraa eegaltee kun qullaa kana godhattee kun qullaa kun kanatti fifiidii ani gartee maalin godhare ani bakka inni jiraadhu Finfinneedha. Isiin Adama jiraatti. Yoo gartee waa'een ani itti himu dhageesse anis nin gammadaa jechuudha. Yoo gartee waa'een ani itti himu gorsa yoo gartee fudhan immoo maalin godharen coggaarra na qabaa jechuudha. Coggaarra nakka. Maaliif nama gartee gorsite gorsa kan keessan gartee yoo gartee irraa gadi hin buune sin dhageenye atuu barsi dhukkuba bar. Anamma waa'ee gartee gitii wal qabatee na dhukkubaa jira. Dhugumatti dhukkubaan na dhukkubaa jira jechuudha. Hin dhageessu. Qullaa kunoo akkana godhatee jechuudha. Akkana isilleen gartee amma gamasiitiin meebii gartee abdii murachuun sidhaaf hin qabu jechuudha. Saidoon ammoo dhufee gartee yoo gartee ka gartee sirroote yoo gartee immoo gartee kalas yoo gartee na hiikee yoo jettuun ta'e yoo gartee kasinii kajuun ta'e san gartee isaan tola beekaa jechuudha. Anaami gartee kaisii kusi anaami kan beeku kan tan. Hundaafuu yoo gartee nagaa buusanii yoo gartee hojiin jiran ta'e yoo nama dhageessee wal dhagaane jechuudha. Yoo hojiin jiran ta'e alhamdulillah dubbii isinitti hin baay'isu. Sumayyaa yoo isin gartee na fayyamte
waan isin jettee takka takkaan gartee dabaasee isinifin himaa jechuudha. Inshallah rabbi jee nagaan aftura viidiyoo laashar godha namoonni gartee yaasuu birraa subscribe godhuu inni rafetinaadha. Waan jiruu fi waan tahame hordofee isin biraan hin ga'a nagaan aftura. Salaamu alaikum.